ispoota anna kameef akkasumatti jira oken deebi'ee jira rakkoon jara wallolee faayidaa irra jira. Kana warri biyya faranjii jirtan warri waa'ee ispoonsaraa beektan gidoo jaartan jaartin namni faayidaa tokkorra jiru waldhabe akkitti akka faayidaa addaan baasanii ka deemuu barbaadurra kaayan waan san irratti akkitti nu gargaartanii fi akkam akka ta'uu qaburratti akka nu kennitan barbaada. Warri ispoonsara godheefillee ijoollee bakka ta'e ijoolleen akka ijoollee Oromoo akka ta'e namni hunduu ifa galaadha eebbee akkuma keessan kana jechuudhumaa fi abbaa lallatti. Assalamu alaikum. Dubbiin haftee fi miti haftu dubbatan jedhanii isinuu nu dura dubbattaniirtanii mucayyoo hortasiif rabbi obsas. Takka eega galchani keeziin maqaa amaaniitiin eega galfame anillee biyyuma baqataa keessatti guddadhe amata 20 wayi keessa jira. Maqaa saniin hin ta'u yoo achirraa gara keenyaa kanaayyuu dhuftee waliin dhufanii yoo waliin jiraatanii asirraa godhanii malee eega inni dura maqaa isaatiin gale wanni amma achi faranjii tanallee faranjiin akka waan jettu beektanii namni hundinuu inni dhaqee jira na fakkaate biyya faranjii warri deemellee kijibani kijibdaa kaatu kijibsi jiranii bara namni kun yoo amrii jedhee waraqata itti tolchanii deessa tafkeetii itti tolchanii wajja baasan malee akkanaan tunillee daa'ima tanallee hidhaa taati. Kanaaf akkuma warri na duraa dubbate jedhe kanallee ta'uun jiru siillee ta'uun jiru nama kanallee dhaga'i nama gurdaa kanallee dhaga'i tanuma dubbadhaa. Nama nimbo jedh galatooma isinii galee wanni isin tasgabbaa'inaan jettanii wanni isin gahee haadhummaa fi gahee abbummaa hin baanne jettanii isarraa yaada fudhattanii dhimma anarratti ilmoon kan jirtu narka ilmaan kana kaleellee addallee homaan an gargaarre osoo isiniin jedhu wanni nan tasgabbaa'u maal dhiiga ilmaan kiyyaa naa laalaa isiniin jedhaa dhiiga kiyya naa laalaa isiniin jechuu jira kamiyan aarsaan ilmoo kiyyaan kaffale anatu ittiin arraffame bar anatu ittiin xiqqaate bar aarsaan kaffale siin jedhe siifan ifu aarsaan kaffale ofiin jedhe sina maal taate eenyuun aarsaan kaffale siin jedhe asitila bu'ana bar isin bar jaartii keessa eenyuun aarsaan kaffale siin jedhe aarsaan kaffale eenyuun siin jedhe ifu aarsaan kaffale oom siin jedhe eenyuun siin jedhe siifan kafalan isaan nana koytanii bar anaa cinaacha sibiilaati ciisaa ilmaan ayyeen ilmaa anatti jedhe qofatu aarsaa kafale amaan hin kaffalle amma ijoollee kana fuudhee ba'uu dandeessaati aarsaa kana amaan waa tokko kaffalle waan kaffalle ati inni kana fuudhee ba'uu dandeessaa ilmoo isaa gatee Itoophiyaa keessa ta'a namni aarsaa kaffale sana ishii kaffalle jenne galani guddaadha jechuun siif uyyee afaan isa zallamee yookaan isa miidheetti jechuudha. Ilmaan afurii waa'ee ilmii keessanii irraa dubbataa hin jirru waa'ee ijoollee ati yoo ta'e qaqamsitee nyaattee dhugee waa tokko iyyuu soba qabu isas yoo ta'e qaqamsee nyaattee dhugeera dhugaa walitti na bakka dhugaa geenyeerra ergasii ushururuu siniin jedha. Sinis amaaniinis amma bakka haala ijoollee ifa maaniyaa mootummaa galatti dhimma ilmaan kiyyaa bakka naa qabsiisaa yoo isin bakka siifan nuti qabannutti doktor amma dubbii yeroo dubbatu doktor Abdulli yookiin community Canada keessaa dhimmicha qabee jiru keessa galchiti tiifuutti yoo ta'e amaana ta'u ijoolleen guddattaa baakoo jetti amaan Itoophiyaa ta'uun jedhan bakka amaan bu'ee amaanuun finna itti dawwalla isii fuutee deemuu hin dandeessi qobaasi kana Orsi ta'uu hin danda'a. Sigalee silkii isaa jijjiiratuu hin danda'a. Imeelii isaa jijjiiratuu hin danda'a. Imeelii amaan bira jiraate sifuu bira jiraate sun dhimmi imeelii ajandaa hin ta'in. Imeeliin abbaa ispoonsara naqeeftu deemee adreesa isaanii jijjiiratanii jiranii jedheetiin galcha. Okay? Bakki xiqqoo itti rakkoo taate
kana dhimma kanallee sirreessuun hin danda'ama jarana dhimma kana looyarallee qaxaranii fi godhuun hin danda'ama. Inni lammaffaa akka haarawaatitti naquuf sa'a kanatti Kaanaadaan akka haarawaatitti carraan namaa kennitu dhiphaa waan taateef dhimma duraanii san irratti namoota Kaanaadaa jiran warra koominitii san gaafatanii akkaataa isiin itti sirraa'uu danda'ettu akkaataan faayilli kun itti sirraa'uu danda'u kanarratti haasa'anii gabaabsuudha. Wanni biraa hin jiru. Siigalee taafte immoo wanni takkitti hin jirtu maaliidha? Hanga dandeenyu muciyyoon tun kophaa ilmoo tana guddisaa dandeetti waan dandeenyen bira dhaabatu. Tanuma wanni galatooma baawdu ani waa tokko sirriitti barbaada baawdu innis maa inni waa lamaan fakkeenya sinii kaa baawdu na gargaartu siifanii hadda inaarte jirtu waan ta'eef an keessaan naan fadha jedheetani yoo cubbuu siidhaa dubbadhe immoo ilmoon jaalladhu qaba gatiteef boru amma wanoo goona taraa takka mucaa mallatteessee galcheef isin affeera kamallaa inni bira jiru kamallatteesseef Kanaadaa zaakii jechuun hiriyya majaraati. nugachi akkasitti waa lama sinitti maa abbaa hojii sii fuudha balatee warra kan yeroo jirtanu waa lama sinitti maa mudannoo tokko ati mana kiyya ollollee zaakii barreetti kasiin jedhe dhaggeeffadhaa zaakii daa'ima bulattee addaan baane No, Zaki miti kaniti gashu kabdu. Gonkuma Zaki dhimma kiyyarraa naasa'u. Abdul Maliki malee Zaki Abdul Malik namna ni biritti kenne doktor namni mallattee gache amma doktor jaraachirra fay sifan warra achirra doktor warra ka yeroo kanatu jette gaarii maaliif beekta warri ka yeroo kuni dhaggeeffadhu doktor ana mana kiyyan beektaati ilmoo kiyya fudhattee wallollee addaan baane gaafa carraan deemsa argamu abbaa ilmoo kanaa mallatteessisiisi dhufe qabadhaa ilaa seef godha waa'ee jirti sirritti hima lammaffaa kun mudannoo tokko bor siifan kayroorraa nutuma haala bisheeffatte abbaa ilmoo mallatteessu malee mootummaan Ijipti yoo du'aan ol ka'e ilmoo abbaa qabdu hin baasu tokko jalaa qabadhaa waan hin argee jiru qabatamaan lammaffaa dhageesse inni lammaffaan haadha manaaf abbaa manaatti adda ba'anii sababii wayiiti adda ba'anii obboleettiin Awustiraaliyaa ispoonsara taateefi yeroo siin imbaasii dhattee galtu abbaan ilmoo keetii meerre jennaan gaabbitee jirti kunoo waajjira biyya kana keessa addaa wallollee jennaan hin araaramtu jennaan jette waaman dawwalanii walitti guutanii geggeessan eenyu nooyaa jette doktor Asli maqaa namaa paablikii irratti maqaa namaa waamnu dhageessee maqaa namaa paablikii irratti waamu keessaan sitti madawwaltee gaafadha walitti araarsanii geggeessanii amma danda'ameen warri ispoonsaraa kuni nama ilmoo qabu intinaa jechuu kanan barbaadan akka inni baala geetimti amma ta'e walitti intinaa jiru kanaafuu walitti haajomuun jalaa dirqama gatii ta'eefi siifaniin amaanaa kennine erga amaanachi galuu hin dandeenye boris mubaarak maal jedhe jetta doktor walitti fuunee mucaan zaakiin kamallatteesse maaliif galchuun barbaanne maaliif galuun barbaanne maaliif hin galle maa hin galee eenyu jedhe Abdulittan baale kasii kenne siin jedhe siifan dhiisa birrii itti kennita malee Abduliin kamallatteesse zaakii bar erga kastee Zaki siifan maal maali taate godhe nuti Abdul Maliki malee Zaki hin Abdul Malik beeknu. birrii fuudhe malee isin Abdul Malikiin beeyta malee ka birrii fuudhe malee kamallatteesse zaakiidha bar ispoonsara keessanuu bakka jiru beeytanii furmaata pastaarta doktor Asli galchi abbaa barbaade galchi furmaata pastaarra zaakiin beeytan dhuga isuma sorry nagaya assalamu alaikum akkam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Facebook irratti suuraa ishee Amin Ibro qabda asirratti kaacete isuma reef dhuga isuma dhiifafa ishee Mama dubbii Kanaadaa kana nu dhibe ka baqataa nuti Kanaadaa dhufuu yaadaa dhufuu dadhabne karaa dhabne na akkasi sii fuudhee bikoottu Ibarat partiin kaisaati yoo jira kun qabu gara itti akka jijjiiran hin gaafanna warra looyar leeffifni malee kuutii dandeenya qaxarraa dhaqna miti. ayyala Marcos dubbat Galatoome yaadni information baay'ee illee dhabnu waa'ee seera immigireeshinii kana seera immigireeshinii baay'ee cimaadha. Akkuma obboleessi keenya Zaakiin jedhee
jalqaba furmaanni bakka ka'uu qabu. I think siifuunii fi abbaan manaa ishee sirriitti walii galanii waan kana yoo isheen illee sila aarsaa kaffalte waan ta'eef yoo fakkeenyaaf iddoo biraa deemuun irra jiraate aarsaa kan biraa kaffaluu yoo irra jiraate daa'ima ishee fi ijoollee ishee jettee waan kana walii galanii isinillee jara kana dubbii isaan gidduu jiru fixxanii yeroodhaaf illee ta'u araarsitanii wal arganii dubbii kana tuftanii gaariidha. Maaliif fakkeenya amma erga main appilikaantiin isa ta'e at least even immigration maal gaafata lakki jarri walii kan divorce yookaan inni du'ee jira yoo ta'e kana application gara kan biraatti jiru jechuu barbaadetti. Kanaaf jalqaba akkanatti fakkaatu dubbiin ta'uu qabu isaan lamaan walii galanii waan kana fixuu qabu. Yoo isheen fakkeenyaaf Keeniyaa deemuu qabdi ta'e Keeniyaallee deemtee aarsaa kaffaltee ijoollee ishee fi intinaa ta'uu qabdi jechuu barbaada. Yaaduma kana qaba. Thank you. Namni elo mando indo banna gama wa takka sembe sinjenne. Elo. Elo jirta. Asli ni jira, dubbi man no dibe challe.